Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqa weegaan daawwattoota hordoftoota keenya har'a viidiyoo tokkorraa barnoota guddaa argattan jedheen isinii fide haa ta'uti baay'ee nama gaddisiisallee baay'ee nama aarsalleedha sababni isaa maalinni ilmaan Oromoo bakka hedduutti bakka hin taane bakka isan galchinetti dhumaatii yookaan dararaa cimaadhaaf of saaxilaa jiranii mee hundumaafuyyuu waan wayyaanen argite abiyyi mootummaan abiyyi humnaanis ta'ee tolaan ergee ijoollee keenya gochaa jiru gurbaa kanarraa hin hubattan jedhee yaada akka viidiyoo irratti argutti mucaan kun miira keessa fedhii keessa abiyyi eeguudhaaf fiigee dhaqee har'a garuu san hunda gaabbee reeffa ilmaan Oromoodhaa dhumaatii isaanii argee gaafa jedhu miidiyaa Tigraay irratti kan boo'utu mul'ata jechuudha akkasumas immootu waa'ee ijoollee keenya Saudi Arabiyaa fi ajandaalee hedduurraa kan dubbannu ta'a hundumaafuu mee viidiyoo kana hordofaa walitti deebine jenna. Maqaan koo Saadiq Kadar jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa Aanaa Deedoo ganda Shariifii kan naannoo Poolis Xaabiyaati. Harmee koo kan Abbaa Diggaa jedhamtu kan waraanatti galee bara 2013 amma waraanatti galee naannoo Tigraay mirkonyaa taanee gatii jirru maatiin koo waaddeeriyoonni koo hundiyyuu waa tokko akka ayyaanne bakka lubbuudhaan jira. Namni immoo kana ilaalaa dhufu nama bakka nama maali jedhee himuun maatii firiyoota koo hundumaayyuu waa tokko rakkoo hin jiru nu lubbuudhaan jirra. Waa tokko bakka yaadina nu lubbuudhaan jirra. Uummata Oromoo hundaayyuu kanan dhaamu barbaadu bakka kana keessa akka kana ilaalaa dhiigni ilmaan uummata bakka akkana dhangala'aa dhiigni ijoollee reeffachuudhaaf yaaltan kanatti jiraachuu isaatu maatiin akka hin beekne ta'uu isaa himurraa harmee koo hiriyoota koo namni Oromoo taateen jiraachuu koo minaamina jedhee boo'e maaliif beeytanii wanta kana gaafa duraa namni miira keessa galee kan deemetu jira bara 2013 jechuun barana waraana seenii baranuma deemetiniin osoo leenjii gaafa fudhati waraanatti seenummaa jechuudha. Mootummaan kuni ilmaan Oromoodhaa dachee irraa duguugsisuu isaa kallattiin argisiisaa jechuudha. Warri qabame maarkanyaa jechuun warra booji'ame jechuudha. Booji'amtoonni kunniin reeffa ilmaan Oromoodhaa dachee irratti dhangala'e kana argeeta akkatti bu'aa mucaan. Boo'icha kanaaf kan isa gallaxe yookaan kan isa ibse yoo jiraate lubbuun hafuu isaa osoo hin taane reeffan ilmaan Oromoodhaa achitti xaragamanii jedhantu isa boochisaa jechuudha. Ilmaan Oromoo lolli salphaa se'aniiti itti seenan isumaayyuu lola isa hin ilaallan. Lola diina fi diina jidduutti deemu itti fakkeessanii tokko shanii jedhanii maali jedhanii ummata keenya walitti erganii jechuudha. Argite har'a mucaan kun lubbuun jiraate waan kana dubbachuun waan guddaadha. Harmee isaatiif qofa waa dhaamuu osoo hin taane. Gaafa wobotti makama karaa nagayaatiin qabsaa jedhan lakkii abiyyi nu wayyaa mootummaa kana nu wayya jedhanii fiiganii waraanatti lixan. Gaafa kaan yoo lubbuun hafan immootu dhugaa uummata Oromoo sin argan akkasumas immootu wanta warri wareegame sun arge deebi'anii himanii jechuudha. Kanaaf mootummaa nama nyaataa kanaaf jettee lubbuu kee aarsaan godhin achi deemtee mootu boon hin barbaachisu dura of eeguudha. Halkanii fi guyyaa ayyaa jirra waan kanarratti argite. Kanaaf haalli ijoolleen keenya keessa jirtu hawwanni keenya keessa jiru isuma kanaa jechuudha. Kan du'e
biyyeen haa himtu. Kan jiru hangana yoo hime kan du'e biyyee hima. Maaliif? Dararaa inni argee barwaan isin ajaa'ibu keessa lola dhaqanii achitti wayita jarra harka kennachuu marga ol qaban duubaan si oofa jedhan waraanni mootummaa kun maaliif harka kennitaa dhukaasi? Argite? Kun amma carraa rabbii hafee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii viidiyoon kuni ilmaan Oromoo gaafa lubbuu isaanii dachee lafaatti akkanumatti qisaasoo kan arguun baay'ee nama dhiphisa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Inni biraa maal inni ijoollee keenya mana hidhaa Suud Arabiyaatti jiran namni gaafa sagalee ta'aa fi jennu cal'isee nu ilaalaa jira. Gaafa nuti sagalee taanuuf akka waan nu oduu diinaa hojjennee akka waan nuti waan argitee bu'aa hin qabne yookaan waan hawaasa kana fayyadne dubbanne namni takka ol jedhee si ilaalu namni takka si hordofu. Immootu sagalee ta'uu jechuun yoo namni si hordofe yoo baay'ina namaa bira ga'e sagalee nama tokko taatee jedhama. Yoo kophaa kee teettee haasofte eenyutti haasofte? Oromoon keenya maal jaalata? Asii waan isa galchine giraandi peemoo maal jedhanii namicha xiqqishuu namichi guddoon irra teessu san achi jala taa'eetiin koomentii kenna. Mee deemati yaa Oromoo footoo fi viidiyoo isaan gadhiisan tokko jala eenyu akka baay'inaan jiru laala. Yoo xiqqaate namni kumni shan kamaan namni kuma 20 Oromoo qofa. Rakkoo saba isaa ta'uu dhiise achi jalatti waan isan galchine namicha afaan isaanii hin beeyneef koomentii gaarii kennan. Sheer godhan. Viidiyoo isaa olii gad oofan. Haga san suuraa ijoollee Suud Arabiyaa maammattansin. Haga san suuraa ijoollee rakkattoota manidhaa keessaa maammattansin. Waanuma nu haasofnu kanaa gadi buufattanii maa hin feene feesbuuk irratti. Haasagaleen deddeemu. Mee kanatu bu'aadha. Oromoon rakkoon isaanii guddaan isa kanaa jechuudha. Namni akkamitti bakka tapha qofa barbaaduudhaaf. Mee laala dhugaa isinii himaamiyaan viidiyoo baay'ee hojjenne. Viidiyooleen hojjenne keessaa viidiyoo nuti ijoollee sagalee taanee fi viidiyoo kaan laalaa wal biratti. Viidiyoon nuti qoosa wantoota tokko tokko hojjennu akka jiru faca'a. Feesbuuk irra faca'a. Yuutuub irratti ilaallama. Feesbuuk akka hundatti ilaallama. Gaafa waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa nama 2,000 nama 1,000 kophaa haasaa jechuun hin danda'amu. Maa akkatti waa'ee sabaa godhe isin jibbisiise yaa uummata. Ankan ajaa'ibee du'e kanaa bara laalaalaa miti. Maxxansi suura majaraatu bakka suuraa giraandi piip maxxansitu san bakka suuraa waan hin barbaachifne maxxansitu san suuraa hawaasa rakkatanii bu'anii jiranii innis obboleessa keetti maxxansiif. Maal akkatti uummanni keenya kun waan walitti jabaachuun waan nu fayyadu waan nu fayyadne adda baasuun barnaa ajaa'ibee du'e kaleessa galgala namitti mucarateetti haateettu jaalala maatu san galchee beeka bakka jaalala isaaniitti ta'eefi jiran. Indahum suura irraa kadhabe viidiyoon dhufanii fataa jedhan isaan jireenya ofii oofataa jiran. Maaf jireenyi miskiina keenyaa kun isinitti mul'achuu didee dubbiin. Sidii galee kanuma isinii dhaamuu barbaada. Of haa taanu adaraa keessan uummata mana hidhaa keessaa akka ba'an baay'isaatiin irratti dalagaa. Dubartoota fi daa'imman muraasni wayii irra ba'anii jiranii garuu gahaa miti. Tuni baay'ee jedhamu. Haa ta'uutii ammallee akka sirriitti deebi'anii ba'an. Abdii guddaatu jira. Sagalee miskiinan keenya taanuun dhaamsa kooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya maaliifi rakkoon kun yoo furame akka waan nurraa furametti waan ilaalluuf malee akka isin ilaaltan san faayidaa wayii argameetii miti jechuudha. Akkanuma akka hubattan isinirraa barbaannaa daawwattoota hordoftoota keenya. Egaan qophiin irraa qabu kana fakkaata. Qophii biraatii walitti deebinaa saba keenyaaf sagalee ta'uu itti fufna. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Akka namoonni viidiyoo keenya ilaalaa jirtan kun viidiyoo keenya laayik godhaa namoota biraan gahaa yoo dandeettan sheer gochuudhaan turtii gaarii naaf qabaadha.